Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii nagaa koota alhamdulillah baga jiraattanii. Aniin kun baay'ee barnoota aappii kanaan beekamu garuu har'aan tana aappii takka wayii aappii akka adda ta'etti isin barsiisu dhufe. Sunis maal jennaani keessattuu ijoollee musliimaa ilaallata. Hiika qura'aanaa afaan oromootiin namni dubbisuu dandeettan jechuudha. Aappii bareedaa afaan oromoo qura'aana akka ajaa'ibaatti tafsiira afaan oromootiin isinii qophaa'etu jira. Kanaaf aappii kana immoo akkatti ingiliffarraa gara afaan oromootti jijjiirattan isin barsiisa jechuudha. Asumaaniin namni afaan oromoo dubbisuu danda'u kan akka kiyyatti yeroo dheeraadhaaf afaan oromoo aappii afaan oromoo kana dhaggeeffatu beeka dhaggeeffatu miti sagalee dubbisuudha. Ija ofii ilaalee qura'aana dubbisuudha jechuudha. Atiin qura'aana arabiffaan qara'ataa afaan oromoo hiika jalatti kaayaaf jechuudha. Namni akka kiyyatti rakkataa ture amma immoo ituu furmaan isaa argamee jira jechuudha. Kanaaf aappii bareedaadha. Aappii bareedaadha. Hiika qura'aana afaan oromootiin dubbisuu yoo barbaadan haala salphaa ta'een argattu jechuudha. Haala salphaa ta'een argattu jechuudha. Kanaafiyyuu har'aan tana aappii san isin agarsiisa jechuudha. Aniin kun baay'ee aappii kana baay'ee agarsiisuun beekamu. Garuu amma aappii kana akka argeen hedduu gammadee hedduu dafneedhaan ture jechuudha. Akkaan dubbisee ilaaletti nama fayyada wallahi akkaan nama fayyada dhufe kiyya ilaalee hin fayyadatin isin barsiisuu dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu aappicha akkamitti gara afaan oromootti jijjiirattan wajjumaan ilaallaa asumaan gama aappitti isin dabartan. Gara aappiitti dhufna jechuudha. Amma karaa aappiitti dhufna. Amma karaa aappiitti yoo dhufnu aappiin kan jedhanii aappichi kana jechuudha. Amma aappiin isa kamii? Aappiin isa kana jechuudha. Al-Qur'aan kan jedhu kana jechuudha. Aappiin Al-Qur'aan kan jedhu kana Al-Qur'aan kan jedhu kana buufattanii Al-Qur'aan kan jedhu kana yoo gattu inni keessa seennu haala kanaan isinii baasa jechuudha. Al-Qur'aaniin kun amma mee gadaatu inni ilaallu amma yoo gattu inni haala kanaan nu baasa jechuudha. Haala kanaan Bismillahirrahmanirrahim kaidugana in the name of Allah, the entirely merciful. Ingiliffaan nu baasa jechuudha. Amma hiika Ingiliffaan nu baasa alhamdulillah rabbil alamin all praise is the day to Allah kaidu Ingiliffaan nu baasa jechuudha. Kana akkamitti gara afaan oromootti hiika isaa kan afaan oromootti deeffanna ka jedhu jechuudha. Amma haala salphaa ta'een isin agarsiisa. Jalqaba irratti astuina qura'aana keenya yoo gattuinu haala kanaan nu baasa. Haala kanaan nu baasa bakka na tu'ina jechuudha. Dhiifama bakka na tu'ina jechuudha. Bakka tan dha'ine yoo tu'ine bakka tana yoo tu'ine haala kanatti nu baasa jechuudha. Bakka kana irratti immoo haala kanatti nu baasa. Kana tu'ina jechuudha. Word by word jedhu kana agartan jedheetii yaada. Word by word kana isa duwwaa goona jechuudha. Word by word jedhu san duwwaa goona jechuudha. Haala kanaan of duuba deebina. Bakka kanatti deebina jechuudha. Amma eega bakka kanatti deebine booda amma eessa dha'ina tuqaa sadeen kana tu'ina. Achi booda immoo mee siitiin jedhu kana keessa inni ilaalla. Siitiin jedhu kana keessa inni ilaalla. Inshallah isinii galaatiin jedhayeetii yaada. Siitiin jedhu kan keessa yoo ta'ennu haala kanatti nu ba'a jechuudha. Siitiin kenna haala kanatti nu ba'a jechuudha. Word by word kan sun duwwaadha jechuudha. Amma kun bakka kanatti amma alfaatiyaa kan dhugan ilaallinu alfaatiyaa kana agartuinu alfaatiyaa agartuinu ingiliffatti nu mul'isa jechuudha. Ingiliffatti kan mul'isu kana afaan oromootti deeffatuudhaaf bakka kana hin agartan jedhee yaada. Bakka kana tuutanii jechuudha. Bakka kana tuutanii bakka jechuun jawaala keessan irratti qubee A ta'ee waa takka isinii mul'isa jechuudha. Dhiifama mul'isuun beeku. Kana yoo tuutan haala kanatti isinii fidaa jechuudha. Amma bakka kanatti ingiliffarra jirreef ingiliffaa mii kan mul'atuun ingiliffarra jira jechuudha. Ingiliffarra jira jechuudha. Mee amma afaan oromoo akkanatti ol oofnee barbaanne jechuudha. Keessa afaan oromoo barbaanne qubee O bira yoo geenne agartan qubee O kunooti. Qubee O oromoo gaalii abbaa boor jedha jechuudha. Amma mungkin jalatti yoo gattu itanii isin tuqamu dire bakka gubbatti barreessan yoo amma gara jalaatti
gattuutanii daawunloodii ta'uu dide jechuudha. Amma jawaalli hundi akka tokko miti jawaalli gariin yooma jalatti kama as keessatti yoo agartanii gattuutan daawunloodii ta'a jawaalli gariin. Amma jawaalli kiyya akkasii miti jechuudha. Amma bakkanatti barreessaa jechuudha. Oromoo yoo qubee ofiirraa barreessu haala kanaan na dhufe jechuudha. Oromoo gaalii abbaa boreedha. Tuuyitan jechuudha. Yoo tuuyitan daawunlood isinii ta'a jechuudha. Waanuma xiqqoodhaan turu baay'ee daawunlood isinii ta'a inshaallah. Daawunlood isinii ta'a jira jechuudha. Daawunlood ta'ee jira. Shuf agartanii amma reefi bakkanatti ingiliffa qofatu jira. Amma reef ingiliffa qofatu jira. Ingiliffa qofatu jira. Amma agartanii Oromoo kan dhufe Oromoo kan irratti raayitii gootanii jechuudha. Ingiliffa immoo yoo itti fayyadamuu barbaanne raayitii irraa balleessitanii achi booda immoo itu okay ta'ettan agartanii okay ta'ettana itti tuuyitan jechuudha. Okay gara jala jirti shufa laala amma jechuudha. Amma kunu haala kanaan afaan Oromootti deebi'ee jira. Shuf reefi ingiliffaanii amma afaan Oromootiin bismillahirrahmanirrahiim maqaa rabbii akkaan mararfataa ta'eetiin rahmata godhaa ta'eetiin jedha. Kunoo amma waan akkaan namatti tolu jechuudha. Haaluma salphatti quraana hiika barachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu sirreeffatanii irraa dubbiftanii jechuudha. Mee amma afaan bismillaahi qofa moo hundumatu sirraa'e. Amma شوف بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة يجورا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف أما كوني إنجليزي فانجل يجورا كتاباني تري بنامي كتاباني البقرة شكونه لا البقرة كتاب نكون ربين برا تأو إذا إلى الجسي مامين إذا كيث هنجر وربين سورة تنيف قديل فما وربين سورة تنيف قديل فما كندم تثاتو أما سورة بربادن ريتاني وقتويتان أفان رمو تنرقتن ججورة. شوف بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. شوف يا نبي يا روبرتو تيستن إدى إذان هيكا iddas lakka rabbiin gooftaa keessan ta'et sodaadha yoo maashaallah wallahi akkaan namatti tola jechuudha. Asumaan immoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedha akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba inshaallah.